Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee. Miidiyaan Kiilolee guyyaa har'aa odeeffannoo addaa tokko qabattee isin biraan geessi na waliin ta'a. Gootichi raayyaan ittisa biyyaa godina Wallagga Lixaa keessaa diina barbadeessaa jiraachuun dhaga'ame. Yeroo ammaa kana gantuuwwan gootaa dhiyeessitee gara bosonaatti deebi'aa jiraachuu maddeen amanamoo ta'an nuuf eeraniiru. Haa ta'u malee gootichi humna raayyaa ittisaa humna barbaachisu mara fayyadamuun irra marsee hedduu ishee bosona keessatti rukutaa jiraachuu fi kaanis diinni sadarkaa hamma ammaatti hin rukutamne haleellaa irree gochaatiin biyyooti dabalamaa akka jiran odeeffannoo ammaaf miidiyaa irratti bahuu hin qabnee fi lakkoofsa hedduu qabu nu geessee jirti. Haa ta'u malee gooti raayyaa isaa humna barbaachisu mara fayyadamuun irra marsee hedduu ishee bosona keessatti rukutaa jiraachuu fi kaanis diinni sadarkaa hamma ammaa hin rukutamne haleellaa irree gootichaatiin biyyooti dabalamaa akka jiran odeeffannoo ammaaf miidiyaa irratti bahuu hin qabnee fi lakkoofsa hedduu qabu nu geessee jirti. Haala opereeshinii halkan edda taasifameen ilmaan cubbuu kan taate ergamtoonni juntaa shiftoonni shanii hedduun barbadaa'uunii fi gaggeessitoonni waraana shiftaa haala hin eegamneen meeshaa isaanii guutuu wajjin galii ta'aa jiru. Sa'aatii kanatti waraana cimaatu gaggeeffamaa jira jedhame. Akkuma beekamu abbaan garee kanaa wayyaanee waan ta'eef kaampiiwwanii fi meeshaalee waraanaa maallaqa wayyaaneetiin bitamanii qophaa'an hedduu to'annaa jala oolaa akka jiranis odeeffannoon gadi fageenyaan nu bira geessee jira. Hawaasni keenyas nagaan booda jireenya ilmaan keenyaaf murteessaa waan ta'eef opereeshiniin abbaa biyyaa raayyaan ittisaa diinarratti gaggeessaa jiru kana waan danda'een akka tumsuu qabuu fi keessumaa odeeffannoo sochii shiftawwan kanaa ilaallatan qaama seeraa kabachiisaa jiruuf eeruun dirqama lammummaa fi itti gaafatamummaa jireenya ilmaan keenya boru nagaan jiraachisuuf nurra jiraatu akka bahannu dhaamsi mootummaarraa darbaa jira. Shaneen gocha badii sukkanneessaa raawwatte irratti kaayyoon ishee fiixaan ba'umsa akka hin qabne beektee haleellaa olaantummaan seeraa kabachiisuuf irratti fudhatamuu baqachaa kan jirtu ta'uu maddeen odeeffannoo qabatamaa ta'an irraa odeeffannee jirra. Kanumaan wal qabatee gareen shororkeessaa juntaa sochii badii garee shiftaa shanii kanaa dahoo godhachuun dagachiisee uummata weeraruuf yaalii gaggeessuu eegale. Haa ta'u malee gareen kun waraana girrisa Tambeen kutaa waraanaa lammaffaa guutummaa guutuutti jalaa barbadaa'utu ragaa qabatamaan nu bira gahe. Guyyoota arfan darban gareen shororkeessaa baatii darbee rasaasa waraanaa Eertiraarraa haftee funaanii gara naannoo Amaaraa fi Affaaritti erguuf qarqara daangaa naannolee kaanittis erguuf karoorri isaa akka hin milkoofneef himamaa jira. Abbaan biyyaa hoomaan raayyaa ittisa Itoophiyaa daangaa kaabaa mara marsee waan jiruuf hidhattoonni juntaa milkaa'anii akka weerara hin gaggeessine qolachaa fi tarkaanfii deebisee hidhatuun hedduu ishee barbadeessaatti jira. Dabalataan yeroo ammaa juntaan buufata xiyyaara Maqalee jirutti xiyyaarri gargaarsa fe'ee deemu akka achitti hin buune dhorkuunis dhaga'amteetti. Akka sababaatti boba'aa gahaan dhabamuurraa kan ka'e buufatni xiyyaarichaa tajaajila kennuu akka hin dandeenyedha. Kun sababa haa ta'u malee garee shororkeessaan kun waraana Eertiraa wajjin gaggeessaa turee fi yaalii weerara amma yaalaa jiruun waan hin milkoofneef kanaan mootummaa maqaa xureessuuf hawaasa addunyaatti iyyachuuf daandii mijeeffataa jiraachuu isaa kan mul'isudha. Balali'aa olii allaatti reeffi lafa jechuun Oromoon akkuma mammaakee juntaan mirgattis iyyitee bitaattis watwaattee carraa marii waliigaltee mootummaa eeyyamameef itti fayyadamuu baannaan amma ofumaan dadhabuun ishee ifaa waan ta'eef waraana kaaftuunis dhuma badii ishee ta'uu akkasumas uummanni Tigraay illee obsa fixatee itti garagalaa waan jiruuf homtuu dhugaa kana jijjiiree garee seexanaa kana barbadaa'urra kan oolchu hin jiraatu. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya ammaaf asuma irratti golobaa turtii gaarii qabaadhaa jechaa laayik sabskiraayib gochuun dagatinaa galatoomaa.